Bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa baateetti manni maree aanaa baatee yaa'ii ariifachiisaa sadaffaa marsaa arfaffaa geggeesseen bulchaa olaanaa dabalatee muudama garaagaraa raggaasee jira. Manni marichaas yaa'ii sadaffaa marsaa arfaffaa geggeesseen obbo Sa'iid Ahmed bulchaa olaanaa aanaa baatee gochuun obbo Ahmeddin Mu'addin itti aanaa bulchaa gochuun muudeera. Itti gaafatamaa waajjira mana maree aanaa baatee obbo Abduu Sa'iid akka jedhanitti yaa'iin kun sirriitti irratti mari'atamee aanaan keenya nageenya hawaasa keenyaa mirkaneessuuf tokkummaan nageenyaa fi misoomaan beekamtu gochuudhaaf yaa'iin akka waamamee fi miseensota mana maree irraa eegalee qaamonni yaa'icha keessatti hirmaatan hawaasa isaaniif quuqamuun dhimma kana irratti mari'achuu fi abbaa ta'uun adda dureedhaan of qopheessuuf waadaa galuu qabna jechuun dubbataniiru. Aanaan tokkummaadhaan waliin dhaabbachuu fi nageenyaan beekamtu fi akkasumas misooma